jedhi maal Wallahi guyyaa tokko ijaazaa dhiira biratti ba'ee beekee jedhe. yoon guyyaa tokko ijaazaa dhiira biratti ba'ee beekee. Yoo dhiirri tokko biyya Dubaay keessatti na dhungatee beekee. Maali adagaa jira adagaa makiinaa adagaa Haramaa kakaan haramaa mubee. dhungatee jechuudha. Labboo. Yoo guyyaa tokko Dubaay keessatti dhiirri na dhungatee beekee jedhe. Laa kakachuu hin ta'u boo. yoo ijaazaa bu'ee beekeetti akka kattumaa inni mubiyaa isaan akkana gaafa eebba keetii nama baay'ee dubbisaa turre miti maa ni dhuunfaa afaan keessamoo asiin minaamin asirra dubbisaa turre afaan keessa kiisingiin jedheen Lakki boo. kiisingii miti okay takkaa ijaazaa an takkaa dhiiraa wajjin waan tokko dabarsee hin beeku jedhe Wanta akka dhiiraa hojii waa tokko dabarsee hin beeku. biyya Dubaayitti. Yaa. Yoon dhiira tokko wajjin waan ta'e dabarsee jiraadhe nagaan nangalchi jedhe. Yoon dhiira tokko hojii waan tokko dabarsee beeku nagaan nangalchiin. Of course. Amma viidiyoon kun waraabameera olii gadi yoo deeme rakkoo qabu. Raadii normaal no. Hakki jiru hin dubbadde. Ammoo karoora kee gara fuulduraa maal fakkaata? Karoorri koo kaayyoo koo gad maangee eerumoo. Maamii koo gammachiisee. Kaayyoon kee maa inni? Haadha kootiif dabarsuu. Okay. Rabbiin haadha keetii dabarsitu walis hin dabarsin. Amiin yaa Rabbi. Inni hin jedhe Haa. dhiira kamii feetatu wayiiti? Dhiira imaanii qabu. Kan akka kooti. Yaa. adda mooyi maanii horatti deemu bee Qabamaa. Wantatti qalbiin ofii dafeeti sumee qullaa dhaamana. Dabarsitee nan kennitu dabarsitee ka'i joko dura ati mul'atini. Enggak bataran kalmo namatti. Ishi yaada ko. Dhiira imaanii qabu ayyee. Yaa. Kan maatii koo kabaju. Abshir. Ayyee. Masaanuun jaalattaati. Masaanoo. Yaani lamman keenya astadaadaruu dandeenyaan shuu mushkila. Rabbiyyuu faqqade isaa. Ishi. Okay. Kan biraa maal taate? Dhaaboo bamana dhaaba borcii yookiin furdaa gabaabaa qalloo dheeraa minaan wanta filatu jira. Furdinni aadi. ati taateetti afi yoo sitee silumaa si argiteetti yaaddeenetti Qaaletti joonjii kana maaluma tol bartan maal dhageeti? obboleettii kooti Mana jaallatanii dhageeti ishiin obboleettii gara haadha tokko No, ilmaan obbolaa. achi butii huccuu. Ollaa. No, ilmaan obbolaa. Maa qubasti qabaarti mijeessi kaa'uudha. siin jedhan lakkiin jechaan jira dhugaa an kan dandeenyaan bakka hooman sinana si akka Maal garuu somee ofii nyaachiftu maal mucaatu boqotaa taate. baaddeetti galluun qabnu kanaaf itti maaraa bira taa'ee bardi koo akkasiin karaan banneedha. Ara, lishbata. Ekro silaasiin anaasaa bilbilee waan asi gorsuu qaba garuu qaalitti irraa jirtu jechuudha. Ongaltisiin sumeen Hojiin maal hojjetaa irraa? manuma jirtu amma. No, yaani hin deddeebina. Okay. Bareedaadha. Rabbi umrii keessaa dheeressu. Amiin. Kan keellee. Waggaa lama biyya Dubaay keessa teessee utuu waa tokko waan balleessin teesse taanaan kan fardaan si barbaannudha. Sumee maal jettaa sumeetti kennime? matruus guutuudha Wallahi wallaahi laa hawla walaa quwwata illaa billah. Kau jechuudha maqaamu be. Sumiyyee maal abbaa konsiitaa kana nan baasin? Sumee koo lafan ta'an irra deemu. Bu'aa hundi keessan gastiirra. Sumee malee.
Isi jaarsaa taanuu dhiisi. Sumee Wayyee. giftii koo akkas jaalladhu beektaa miti. Nus baay'ee si jaallannaa bar. Ishee. Fayyaddaa isaan kinatti qabdee wallaahi. Irraa siqee ikiruu koo bee gara bishaan dhaqi fidifime. Ikramii moo? Ikiraam dhaqiiti bishaan kubbaa tokko fidifaa dhudhu sumeen. Okay. Isiittiin qaba malee isin lammaatti qabuudha malee bishaan kan komaa inni muru. Ni jedhe si. Maal waa'ee kooti kana haasoftaanii beektuu takka. Baay'ee mokkorre garuu qabeetaa isirraa gahu. Baay'ee mokkorre beektaa isirraan gahudha garuu maaf. Fagaatte beektaa. Qaallituma kana maal tolle barsiisee qaalti sumee namtu kana. Waan gaafa dhiittee waan biraa softaati. Haa isumatti deemaaraati sabrii godhe malee dhufu. Laa naannoon hin jiru. Siidaa? Utuma malee. Follow jira godhu. Dhiisi sumee isi miqqanyaa hin eedara. Abdii qaban rakkoon dhufu. Fudhatteen galtu. Obboleessa keetii kennuu dandeessu. Obboleettii keeti. Maaliif keessa dhaabattaati? Qabdii qofaan barbaada hojjetuun bas. Qabdii meeqa? Si gurguraa jira qabdii bira maaltu dabaluu? Ati bakka namni tokko namni ikiruu fuutaan nu dubbisuu dandeessu keessaan fooloo godhatanii waa tokko gochuu danda'u. Qaalittii kana bira jiru ikiruu wal arguu miti yaani. Dawwaleen argadha. Bariyeera amansiisudha ganaa sa'aatii shaniitti wayii. Borbaruun. Diifidha. Dhume waan nama tokko laalkaa yookaan nama tokko beektaa shamarra tokko bira jiraatte nama dabarsuu qabda beektaa amma hiriyaan keenya kun nama kabajamaa waan ta'eef bakka cuufuu fi qabdaati. Yatti buskuutti akkana jirtu kana fuutee daandii biraa kennuu qaba. Isi kana nan beekan mujrimatti sumee namtu kana nan beekan sumeeni hin nyaattu nyaachiftu gogorrii si jedhaman. Fakkaatuun diina jaalalaati. Beekoo. Horiin ta'ee wanti si ba'e. Oko. Horiin ta'ini? Kun si baanaan horiin ta'ini jedhee bar. Keetuma. Ekruu kottu bismillaahi gaalalli koo sitti namni abul. Iyyuu malee mana keessa iyyuu malee wayyoo mubaarikiin naa fidaa malee afaan keetiin bahin ibbo. Amiin. Maraadhu jaalalli koo si haa maraachuu kaa inshaallah mucaa kanaa jirtu ansi argachuu danda'u garuu yooti maraatte giddinatti si fidanii aboo dhiirri biyya lafaa kanarraa guutuun siin tahin sitti mul'atin. Kana malee. Ameen jedhaa maastar maallee na gargaara malee. Ara wallah rabbi si jala dabarsin abbo. Ameen. Warri komentii Abjuudhaan si jala addeemtu abjuudhaan